rakkinni keessa maal ture dubbadhaa. Addis Ababa deemeen dhokoo deemeeni barandaarraa dhagaa irratti kufee hin cabe. Addis Ababa dhattanii barandaarraa. Addis Ababa dhokoo deemeeni barandaarraa otoo naafamu mucucaadheen dhagaa irratti kufee cabe. Maaltu cabe? Lafee kuwaasii cabe cinaacha koorra. Cinaacha. Asa'ee maal keedha? Abbaa warraa kooti fooqirra bulle isaan gajjallaa bulanii ani waan kuffisee sin beeku na waamani. Abbaa warraa kee kufeeraa koottura yeroo naqu miilli isaa tokko hojjetu. Bakka caccabsinee makiinaa keessa keenya naa fide kaleessa obboleessi koos. Caccabsinee finne malee dide bakka miilli isaan ajajamu tokko. Caccabsinee finne? Dhugaadha waaqayyo. Lammaffaan. Indide bakka. Keep watching to the screen again. This brother was suffering from the pain that he developed just after he fell from sleep. Jarsa, the food in Nasin Chachapsani. Makina kesa kaani na fidan. And his leg was unable to be fall. And take a look how they are bringing him. Jarsa dua da nama meka tu kabela fakasa. My God. For already he is half dead. Take a look for you shall be witness to the healing power of God working upon this mountain with the prophet. And receive your miracles right there as you are watching. Out! Paikesa. The man of God is ministering them together. Out! This brother that has been suffering from leg issue and the sister that has been suffering from double. Sabuma. Out! Paikesa. Take steps 1, 2. Tara food. Hold it. Turn by turn. Tara food. Yeah. Hold it. Turn by turn. Food. Pick it up. Demi. Work. Let him go. Okay. Take a look. He's taking steps to walk along. This is his first day to stand alone. Even. Out! This is even his miracle. Nalal. Okay. Look at me. Yeah. Fall straight. Fall. Take a look. Okay. This is Get this. a miracle for him. Walk. What a miracle it is. To God be the glory. Words is he to be praised. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Look at him. Amen. Amrisa baera. He's confessing. Amen. Hallelujah. Amen. Bilisa bachis kana mantan. Ilille jaba hiyuudhaan foorichuudhaan harka walitti buusuudhaan lafa jirtanii ol kaatee harka keessa sochoosaati. Itti dabalaa ilillee jabaa gooftaadhaaf fidaa. Lilla keessa akka barbaadan galata gargar hin jinne dabalaa. Able to walk, picking up on his legs. Tole akkaataa isin itti deemtanii dhuftan amma akkaataa isin itti kaatan argaa turre maaltu isin keessa darbe amma yeroo isin kadhatamu. Akka qoraana keessa ba'e na ullachiise. Siladee akkas ejjechuus hin danda'u, miila fuudhuus hin danda'u, gara mirgaattis gara bitaattis galagaluu hin danda'u. Amma nan fayye akka hin barbaadu. Akka bishaanina keessa darbe akka qora hin jiru. Nan deema. Bira bu'aa deema jaartii bira dafina. This man is able to walk his right after the ministry of the Holy Spirit and the healing power. Anatti madaatu na dabalame yaa waaqayyo maalan guanjee bakka achitti waaqayyo na gargaaree jaan dhufe waaqayyo maalan nan deemne sadii taane ilaa kunoo. Look at them. They are celebrating Itti together. dabalaa galateeffadhaa fi Walking here and there upon this mountain. Jaatamitti fiddanii. miilla isaatu galuu dide tokko bakka galuu didennaan obboleessi koo inni na fide suni Caccabsitan. walumatti daa'immanni godhe gashe bakka caccabsee gashe bakka dhugaa waaqayyo akkasuma godhe walumatti bakkaan iyyeen boo'ee maraate maal goona jaajii fuudhee buluuf ani kophaa koo hin danda'u Amma gatii dachaafachuu hin dandeenyeyyuu
humnaan caccabsanii makiinaa keessa. Dhugaadha Waaqayyo dhugaa inni iyyee bakka waan hin godhuun qabu. Baga caccabsitan kun on fayyifattan. Attamitti makiinaa sin gashan. Makiina baatanii na gashani. Baatanii yeroo nama sadiidha. Sadii ta'anii na baatanii na gashan ummaan buus na baatanii gashu yeroo lafa jedhu na bu. Amma ba'anii hafe hundumaa. Amma ba'annarraa. Deemaa ka dalga kana. They were saying because it was so difficult for him to hold his leg. Dabala ililleetti dabala harka keessaniin. Led by force and put him in a car to bring him here. Hojiin isaanii maalidha? Abbaa Langeeti. Maal taate fayyisa muukee fayyu. Gaddi kun sirraa hadba'u maqaa Yesuusiiti. You are free. You are free. Spirit of sorrow. Thank you. Be departed from you too. Ergaa waan dabarsitan qabdu waa'ee fayyina keessanii dhaloota hundumaaf. Waaqayyo na manadha. Ani kaleessa yeroo hin cabee baay'ee lafaas ka'uus hin danda'u. Miilli koos ol fuudhee deemuu hin danda'u. Gara mirgaattis gara bitaattis galagalee deemuu hin danda'u. Yoo namni na qabees immoo na dhukkuba. Baay'ee rakkachaa ture. Mana hospitaala si geessinaa achitti raajii ka'inaan jedhan. Fatsuma mana kiimii nan geessitan lakki fuudhaatti dhagadhaati mana waldaa na geessaa dendide. Achi booda Addis Ababaatti sa'aatii 4 kaasanii halkan sa'aatii 2 asangale. Kanaafi hannama fayyisu hakiimii otoo hin ta'in Waaqayyoodha. Waaqayyo na fayyiseera. Gara Waaqayyootti koottaa Waaqayyo sin fayyisa. Ameen. Angatike maalin baasu faaruun faarsu siif garaa koonan jibsu. Jaalalleeko aarsaa foonii isaa hurgaa'u teessoo keenaaf amaarsu. Angatike